السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جبت أنا قافيات من جت أخذ تذبي كبجمتوتا أنتي كان كوتا تنجنو تبلي تركم تنون دكيسنا كم جرتان فيا كيساني الحمد لله أنا كوتي هم دكيسان وهدون سنجلتي فرجة هم دكيسانو أكم جرتو سنين جتا والمقالتو أنا ما عندنا الحمد لله أنا كوتي سنين جتا بقى جرتني ودرسو تكانكو بكجتون بربعة ساعة مالكم انجزون دالين التلواتو بيانس فيديو توكو غاليسن يسون للقاماتو والماقالتو بجراتاني سنين جتا الحمد لله أنا يكوتي ومان جدوغا غرو مامتكو نتويت يجرا لكن أما إرفتي وانتي ولرتي دلقا مال كان كاناتو نمتو فاتو مليه أمان جدوغا دا biyamba umman ne amba na man hiltu unum ne amba na man hiltu to abban manu yaw ka rabbi gade to fege male yechu da wan kana wani sinji to warwa def mali fi wan kana garu namni na man hilu abad yechu da biyamba ke stete namni sunna na ya yechu noin wul fada alif ramni akhi sidi mata ofiti to natu المال فيتي فوناتو غرغريني asumanu namni zinjibila dhugi innaman komenti yala nabarishani turtani galito makono zinjibila dhuga jira zinjibila malele aw qorcham namni snack nani fradde akimechu manjo amma afgaru alhamdulillah qosa galito funyan qabe kana mele ina kesuma undi kesano redo ayina gota heddu galito ma heddun singaliti fala malifu نم هندا ديبسون دندي نيجارو ما أسرتي فيديو ما بفيديو تنون كيسانو قالت وما نسنين جرا دعاء ورنا قوتان دعاء كيساني فولو ما تكبامي نسنين جرا قالت وما وفا داماتي كنكو ورماتي كنكو هارواتاتان ayo ka video durani lalu dan di sanje chuda wan gara-gara da bersatu laki nemo ka fuduras lalu fteteni urut youtuber atif irga qabaje chuda urut youtuber rif harawas anis harawu malakin war amarif lafa fajirani akasuma namun man akakiya guddatani to warambe ne wa youtuber ataraba yetu jira wani na sinin jechu barbade irga youtuber jechu barbade dufa kanketiti yada kanki asaba samu kanki asaba mata kanki tindingadi bay akasuma fetu ambarno tata fetu yada feti da berfaddu geru youtuber araba raqo fagurada mari for youtuber afanke ne himbe ku yettani araba ina zaina da malifu ana magzi amma technology kana fan feta softe fi ni be kanje chuda in kayara ni sana fan kan ofititi kanafu afana makamitu atikayarte ilalu ni dande sa kuma barrefam ni kayaro musan sagale kenan le kayarani basuni denda amaje chuda lakana mairgana ni kawade du fema ni fakate urutu youtuber na muntu kutok share na fgodi wari ketan ni youtube ke na flala wari ketan tokofa video nama video bafidi mantani video nama namni fayyadamtan abadan faida takahin qabdan ko subscribe million mantani adallam kuma dibba kuma kudani marimti million mantani youtuber sun abadan faida takasifin qabu anuga yus istima asini tema jechu nama video nama fayyadamu qofa erganku malifu anis gana garu refu hara walakin namni video nama fayyadaman heddu tijra jechu ni tubara gubaratini arkanamti mati nufte subscribe nufu godi yokin mo link ka ergatu seduma tujra kanu kanin kana kesa video nama namni fayyadamtan faydan qabu youtubera qabatelle afan bafte dubbachunis fayda takasifin qabu malifu fayda abada sifin qabu youtube wan kana ra of kotoba abule wankiya kuna asman erga kiya jechu namoni refu hara walle banatan amma banachuf demtanis ha banaddu wanu fake fetu amarnota fetu hasa gara garu to kufa arabarra nam wala rafsura kanin rafagadu mali fori to bara rawani beene seni fakata mene butu kenati ni la lama video kenna kanafu amma garu an erganki yamani video na man fayyada mina o ma faidan ka wadi lamani video na ma
video TikTok irraa anuun buusee kiyyarratti gadi hin dhiisa ture. Saniin hundaa'uu dileetii godhuuf deema jechuudha. Maali faayidaa naaf hin qabu. Tokko faayidaan kiyya ganaadha. Reefuu haarawaa. Lammaffaa warroota akkanatti ergaan nu dabarsaa jirantu jira. Ijoollee tanaan dura YouTube akkuma keenya kana itti xaartee YouTubein isaanii kasaaraa galan. Ijoollee meeqatu jira. Kasaaraa galan baay'eetu jira. Maaliifuu faayidaa takka hin qabu waan ta'eef jecha. Video nama fayyadamte video nama sun feetu tokko irraa fidi. Feetu zeena irraa fidi. Feetu karaa feetu irraa fidi. YouTubein kee yoo haarawaa ta'e gadi dhiisi. Saniinuu YouTubein kee TikTok fayyadamu yoo barbaadde erga ilaalamee erga si kaffalamee erga waan hundaa'u si eegalamee geesse booda sanuu irratti hojjettee akkaataan ati hojjettuun ni jira miti wantoota nama kolfisiisu kana irratti hojjette. Laakiin ati jettee video nama oluma kaastee gadi irratti gadi kafeetu ta'e faayidaa akkasiif hin qabu. Yoo faayidaaf ka barbaaddu ta'e faayidaa takka. Ati miliyoona yoo guuttes faayidaa akkasiif hin qabu. Tokkoffaa nama komentii kee jala deeme argee YouTube isaa hedduun hordofaa hedduun ilaala. Guyyoo jedha garuu guyyoo eenyu jedha. I think beeku. Guyyoo eenyu jedha YouTube sun. Laakiin namni kun amma ani hubadhee raamte video isaa takka hin qabu. YouTube isaa guutuu daawwadhe video takka hin qabu. Faayidaa siif hin qabu. Yoo YouTuber erga hojjechuu barbaadde erga YouTuberaan hin beekama kan jettu ta'e video kan keetiin gadi bayi. Ani isaa miti fakkaatun akkisallee baay'ee. Akkasumatti dhuma irratti immoo warroonni kasaaran baay'eetu jira. Itti xaarte ati amma kana muluu itti xaarte video namaati. Maal faayidaa si qaba ati YouTube irra oolte yookaan maatii si ta'anii akkasuma ergaan video namaatiin of daawwachiisuun faayidaa takka isiniif hin qabu. Asumaan video keessan qofaan gadi bayaa. Warroonni video nama share godhuu danda'a. Warra YouTubein isaanii ol guddate saniyyuu waan nama bashannansiisu akkas video TikTok irraa ittiin nama bashannansiisu yoo ta'edha qofa. Kaasanarraa fi obboleewwan kiyyaa kun ani gorsa malee yookiin jechoota garaagaraa kana keessatti hin fudhatina. Maaliifuu namatti yaani natti hin muufatina jechuu kiyya. Kun akka ergaatti ijoollee baay'een beekani wallahi ijoollee kasaaran hanga dhumaa ijoollee baay'een arga. Warri YouTube haroo banate kootu feetu barnoota feete fidi sirraa baranna. Waan haroo qabadhu kootu waan haroo miti waan feete gadhiisi. Maaliif nuti irraa baranna rakkoon qabu. Laakiin video namaa fiddeemaa irratti gadi feete oomu nama leellaalu faayidaalee siif hin qabu boruufis faayidaa akkasiif hin qabu sin jedha. Nabuloon kaasumaan werkaanaan qabadde dhufe kana. Nisiniin jedha funyaan waan naqabeef malee silaa yaada haroo baay'een qabaa garuu sirriyaasaan jiru ammayyuu jechuudha kanaafini. Inshallah numan dhufa guyyaa bira warri YouTube haroo banattanii warreen haroo dhufaa jirtan challenge ajaa'iba isinii fida. Anis isinii fida. Isinis akkasuma woo wal hordofnu ta'e wal guddisaa deemna. Nuti afaan keenya yoo ka wal guddisaa deemnu ta'e baay'ee gaariidha hundi keessan. Waan kana ergaan isiniif godha jechuudha. Garuu waliin guddannoo kayyatan ta'e karaa salphaadhaan waliin guddanna karaa salphaa. Adeelam waan isin waan nama biraa simmiine waan ana simmiine waan isin simmiine challenge garaagaraa tapha garaagaraa barnoota garaagaraa kanneen kanaan walirraa yoo ka barannu ta'e nu hundinuu wal guddisaa deemna malee wal xiqqeessaan deemnu. Laakiin immoo yoo akkuma argine ta'aa ka deemnu ta'e faayidaan qabaatu video nama nashiidaa nama fidee yoo irratti gadi kafeetu ta'e faayidaa takka akkasiin qabne beeki. Beeka bas anuma jirtuun isinitti hima. Maaliifuu faayidaa takka maal warra tanaan dura irraa barachaa turetu jira kaan akkuma takkiyyaatitti. Warra tanaan dura irraa barachaa ture video namaa fuutanii irratti gadi hin fe'ina nu gorsaa turan kanneen akka Abduu kanneen akka Shimee namoota baay'eedha. Yaani kana jechuun danda'uun warroota YouTuber gurguddaa yaala jiru baay'eetu jira. Isaan kanneen irraa barnoota fudhachaa ture. Ani osoo YouTube hin banatiin dura jechuudha. Osoo waa'ee YouTube itti yaadeen dura isaan irraa barnoota fudhachaa turan. Kanaafuu warreen hin beekne illee of eeggannoo godhi. Faayidaa siif qabu siif fakkaata kun dogongora guddaa obboleetti. Faayidaa siif hin qabu. Laakiin yoo ka faayidaaf barbaadu ta'edha kun hundinuu. Yoo ka faayidaaf barbaadu ta'edha. Ati video namaa yoo fuute nama sanis miita bar. Hin miita malee faayidaan qabu. Laakiin immoo dhumarra yoo ati video namaa guurtee kayyatte namni sun YouTube kan keessatti cufuu danda'a. Abbaan video sirriitti cufuun hin danda'a. Nama meeqatu walirra cufe akkanatti.
maaliifuu yuutuubiin isaa viidiyoo namaa fuudhee yookaan inni kan yuutuubii isaa irratti gisee hundaa ima fe'u ta'e abbaan fakkeenyaan yoo fakkeenya isinitti ta'e anam viidiyoo kee fuutee do'ate yuutuubii kan keetirra hiite gaafa lammaffallee fuutee do yuutuubii kiyarra fiite gaafa kaanii maal godhaa copyright ergaa miti anuu yuutuubii kan keetirra cufuu hin danda'a jechuudha kanaafuu eeggannoo godhadhaa ijoolleen keenya baay'inaan waan akkana kana hin beekan baradhaa namoota biraa jala deema baradhaa namoota gurguddaa jala deemi baradhu yoo baratte kanneen hundaa'u argachuun hin dandeessa jechuudha laakiin immoo waan gootaree bu'aasiif hin qabaatu yoo fiddee kan namaa irratti gadi kafeetu ta'e faayidaa akkasii hin qabu kun garuu ergaa kiyya warroonni haroo banataa jirtan wallahi challenge ajaa'iba isiniif finna rakkoo takka hin qabu isin atis fidi waan haroo kan keessammuu keessaa maddisiisi fidi maaliif wal guddifna waan ta'eef jechaan hundu waliin warra waliin bashannana waliin adeemsa guddaa uummachaa deemna afaan keenyallee itti guddifachaa deemna maaliif saba biraa jala deemna amma namoonni biraa saboonni biraa challenge ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa kana fidan keenya garuu wal xiqqeessuu waa'ee siyaasaa borcuu waa'ee amantaa borcuu bas amantaan kan dhuunfaa keeti ati baradhu waa'ee amantaa keeti baradhu fidi kan amantaa beektulee bafidi warri quraana beekus fidi nu barsiisi takataatala rakkootti kan qabu fakkeenya namni yookiin waan ani hin beekne fidatee dhufe anillee irraa baradhaa waan ta'eefuu anaafis faayidaa nama saniifis akkasuma faayidaa kan waan barbaadarraa yoo fidde waan maddisiiste sammuu kan keetirraa waan namantuu hin yoo fidde namni kamuu si hordofa namni kamiinuu atis nama guddista namni sunillee si guddisaa deema laakiin warri bara namaa ofitti gaafa adeemtan waa gochuu hin dandeenyu asumaan ani kun dhaamsa kooti laakiin ani wanti dhaamsa kana dhaameef maaliif namoota yuutuubiin akka irratti gubateetu jira jechuudha itti xaaraa dhaqee kuma 5,000 fagee akkasii viidiyoo namaa waan ta'eef hojii ziggit irratti ta'a jechuudha garuu maal godharee itti xaartan sun faayidaa akkasiif hin qabu Ina zinjibila kuni aduinu Fatuma na fakkaati Fatuma jenna fakkaati dibinisi zinjibila dhugina jette kuno dafse dhugaa jira galatoomisin jedhashi ina somaanun isinitti dhaama kuni dhaamsa kan kooti kara biraattis nam fudhatina abbaan akka fedhe ofitta abbaan akka fedhe ofitta kun garuu gorsa melaanis waan bira yaadee miti asmaan isin gorfadha waan beektan irraa isinis qotta komentii jalatti na barreessa waan barbaadan maalifu anis yaada keessa san qabadde dhufe waan bira dhufe isiniif haasaa waan ta'eef jecha maaliif anillee akkuma isin komentii wala barreessitan anis fidee komentii keessa san yaada irratti isin kenna maal ta'aa deemna gulguddisaa deemna keenaama komentii yaadatu namaan kennu baay'inni kenna jechuudha maa wal kijibuu dhugaa walitti himu Elas manu kamen sitti dhaama naganna fuula masaatiin halkanii inshallah gidee bira challenge isiniin jedhu qabadhee isiniif deebi'a isiniin jecha heetu akkasin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja bira du'aa inaaf gootan galitoo maammallee du'aa inaaf godhaan isiniin jedha bakka jirtanitti isinillee jiraadhaan isiniin jedha obboliwwan koo naganna fuula